like you know, like gafa matawalqaba jettan san jechada. You know, it's okay. Garuu amma isin sababa like sababa kanarratti wal dhabu jechuun namni it's not a good thing habo. Because malifi like I'm not happy sababa khiyati isin wal dhabdani yotana walin teenye haaswini namni hundinu walin gammachuuso qabu arramu sababa like nira xiqqasho kanaatiin wal dhabu jechuuni gaarii miti habo. I don't like it when you put it in TikTok and as like video marte TikTok irratti isilleen hinkanu hinjannem chayon, you know. She didn't say that she don't want to give it to me. All she said that ani evidence riyafi voice disufin qaba jette ani voice disum barbaanne. Like young Karimlarasu, I said even to you, Habo, even to her, and I didn't want to leave a voice message. Message ni because like you know message like you know the account because I don't have a Zelle. You send me that account in Zelle. Ani one can only case like case habo barbada niru khana ho barbado habo. Wallahi billahi, I rather give my own money than just asking. But like እናንተ ይህንን ነገር ቱፋ ወሰዳችሁ። I don't know ሌላ ነገር maybe ቅያሜ ካለ ምናምን አላውቅም፣ ግን በእኔ የተነሳ ይሄ ነገር እንዲሆን አልፈልግም። ሀቦ እኔ ደስተኛ አይደለሁም። ቪዲዮ ወራቤ ካነረቴ ደስተኛ አይደለሁም እኔ because she didn't say she didn't want to give it to me. She said I'd leave a voice message and I didn't want to leave a voice message. Habo, it is not okay. I think in chigger solve maraga lepen. Wallahi, because I really feel bad. Amma gakhiyani le namni kawal dabulle barbadu ati fi sinde wala kawal dabdani barbadu because walin hojjacha turtani walin waid dugoda turtani. Like it is not nice and it is not good, you know. If he disrespect you or if you feel like you know I disrespect you, like you know you're like habutenga and like I didn't want to do this, but I'm magazine video hanarke like you know namu arkufu namu biratifu gari miti habu. It's not right wallahi, and I'm not happy, and I have to tell you this because this is how I feel. I'm sorry. Thank you. Madam. Barbadu wallahi wabillahi rabbi sumina tiago an sumini taka him barbadu taka one mina godelle him fat wallahi lazim habo because I do my own thing. Alhamdulillah, I'm okay. Hato when you honi falu ayoli sanif hato falu namar bira kharakatif hato atilin laki intala sanif hato jette baka lalijuta ine lakallatalo ine birun lakallatalo wallahi barugana mangalchaf habo niran honi sadaqa ummata nama biratif hato please wan kana jecha walin dabina. I beg of you Julie tanteti nama tijalatun sigabe habo please. Ani dolara kuma takichesan intalasani tarakatisan ana irgaf ba Allah inshallah. Remove barke video jaiba gairi itriya nami bodoni kahtra vai no ما خلاص. Okay. Khalifa sagale dhaggeeffattee jirta. Ani sagalee tana dhagahe. Yeah. Sagaleen tuni wanni anaaf kannitu waan isiniif kannitu isini dubbattanii waan ummata kannitus ummanni ni dubbata. Sagaleen tun wanni nuu kannitu maallayni kumni takkichaan akka gargaarsa intala wahii takkaaf deemu jiru. Dubaayitti. Akka kanarratti wal dhaban. Waan irra wal dhaban kanarratti immoo kanaacha walin dhabinaa maallayni sanii saahafuu anaatu ergaa yaada ju'uun amma isii afaanii dhagee dubbii maallaqa su'uudi deemuu as keessaa kaansel taatee jirti. Akkanaan amma arkutti. As keessumaan jiran. Ani immoo inni na mul'atte thank you ustaada kiyya mataa umriin adeeraadhu. Akkaawuntii Dubaay tanaaf Rashiidaan
ambar irratti argitee ambar forwardi ajaa'ibaa irra goote sanii maallaqni san irra deemuuf voice for evidence da voice anaa qabdu malee maallaqa kana hin ergutan ajaa'ibaan jette san ambar waan voice hin erginiif maallaqni kun stack ta'ee taa'e. Oggu kana maallaqni kun maaliif hin ergamin kan jirurraa obboleettii intalata akkatan Dubaay rakkachaa jirtu fakkaawuntiin ergamte Dubaay maallaqni sun maaliif hin ergamin irraayi. Dhiifama telefoonaa gargar namure buu ustaanni dubbatu booda isin hin dhageenya khaliifoo. Irraan deebi. Maallaqni wanni amma sagalee kanarraa wanni naa kennamu wanni inni irraa hubadhu intalata akkata Dubaay maallaqni kun ergamuuf deemu akkaawuntii saniitu akka amma sagalee ambar sagalee tana keessa jettetti akka gartee ajaa'ibaan sagalee akkaawuntii ati ambar irratti argitee ambar forward ajaa'ibaan raggootee akkaawuntii Dubaay tan intalti ati amma dura doolaara 1000 obboleettii san itti gargaartee kun doolaarri 1000 kunilleen achitti haadha kuufi jettee maallaqni kun Dubaay deemu jiru saniitu yoo ambar sagalee isiitiin ergi anaatu ergi siin je'ee jettee sagalee anaa keessu malee hin ergu jettee ajaa'ibaan maallaqa qabdee ta'ee taa'uun jirtuutiin kana fide. Eegas booda wanni ati godhaa jirtu kun nan gammachiisne afaan Ingiliffaatiin waan ati godhaa jirtu kanatti gammachuu hin qabu. Ani guyyaa torba guutuun dalagaa iskeejuwaala adda addaatiin qaba. I'm really busy waan kana keessatti hirmaachuuf waan kana godhuudhaaf hedduu ani rakkachaa jira. Cinqiin qaba kana keessatti itti gammadaan jiru waan ati TikTok irra goote kanallee ati habooteenya waan kanan godhini maal wannummaan kun narraa hafu ani jettee achi keessa dubbatte. Amma gaa wanni irraa fudhadhe gabaabdumatti maallaqni kun Dubaay deema akkaawuntii Dubaay obboleettii saniif deema ustaada kiyya kanaan irraa fudhadhe. Yes, anis kanaan irraa fudhadhe maallaqni eegas booda haram akka deebi'ee fi eessa akka deemee uummanni as jala maallaqa jechaa jiranii sanitti isinii deebina. Abu Rashida wanni nuti asirraa hubanne sagalee isiirraa hubanne maallaqni Suuditti deemaa jiru tokko kan jirre akka maallaqni Dubaayitti deemaa jiru akka kuyi maallaqa kana Dubaay erguu diddee isin irratti wal dhabdanidha sagalee tanarraa. Waan kanarratti maal jetta maayikiin keeti? Akka gaarii dhaggeeffadhaamee sagalee isiirra deebi'aadha. Waan isinirraa hafee jira hin jedhe. Feduraan dura bakka tam nuti irra deeffannaa bakka tam sagalee akkanaa bakkatti ergite isiitu beeka. Takka anaaf wanni ergite viidiyoon ani dalageetu jira. Waan kanaa wajji waan walii fiduu takka illee hin qabu. Sun boodatti deebina laal waan sagantaa lama wal keessatti waan laaqamu hin taaneef beekadha. Yoo ji'eettan ammoo isin yoo karaa naabantan anniin ja'a. Rakkoon qabu ji'i. Jau video wanini ani irratti dalagee maallaqa mucoo tana kuma isii akka karaa kiyyaan dabruuf kuma beekadha laal namni dubbachuu jirtanii na warashida kum takka maallaqni irraa dubbachuu jiru. Kuma takka UST kumni takka dila kana hunda kana nama naanneessu natti hin fakkaatu. Mucayyoon ergamtuuf hin jiru atiqaaf ergamu deema. Atiqa maallaqa iqaamaa itti bitan kan ni barbaachisaati nagargaari jette ni qabdi. Amma walitti hin dadda'inaa telefoona gattaa ajaadhaan gaa isaan lameenuu. Rakkoon qabu des ati haasa'e Aqni bakka kana jiru maaltu jira anas hima. Atiqa dhoysuu ani ammoo habba takka akkaan isiin dhoysin isiin akka kakattee Abu Rashida waan kana hin dhageenye maallaqni kun achitti erginaan jetteeti ani waan kana hin godhu eega isiinuu sagalee isiif hin dhiifne dhiisnaan hin jenneette wallahi akkas naan hin jenneette wannin kun akka jettuun barbaada. Atiqumaatu nama erganiifis intala na gargaaran jettuus isumaa hime malee annaman kum afur bakka takkatti gargaare. Ooyoo gargaaruu danda'u hin jiru laayif hin qaba doolaara kum afur gargaaruun kan hin qabu hin jiru
itti Okay, amma qoqqoodee Abbo Rashida wanni jechaa jirtu sagaleen amma dhageeffannetu naaf hin ergamneedha akkasiimi. no Eh, wanni isiin irraa ergite aha, booda haasa wala walitti hin fidanii isiniin jee beekadha. aha, Viidiyoon ani dalagee ol darbee jiru aha, maallaqa ramadaanaatiif jecha aha. malee isii waan kana keessa naqeen jiru. So Okay, sagaleen amma nuti irraa haasa'u jiru tuni maallaqni kun su'uudi deemaa fi lakki maallaqni su'uuditti hin deemuudha. Akkasiimi? sun keessa viidiyoo sagaleen isiin fidde kuni viidiyoon isiin irraa dubbachuu jirtu viidiyoodhaan ani ajaa'ibaadhaaf dalage ka isii naqatuu miti ka maallaqa kana bakka seenuu miti ka kanaan walii Okay. hidhaatii miti. Fiidiyoo akkam jiru dalagde ati ajaa'ibaadha. Maallaqa ramadaanaa hawaasa duratti hootu hanganaa seeneji hawaasa irraa fuute hawaasa duratti himii anattiin erginii ani risiidaas hin fuudhu maallaqninis na biratti hin seenuu kana jiru ammallee ummataanillee sababa maallaqa kanaatitti beekadhu kan maallaqni dhufe sababa akkuma kanaatitti. So saniin ani isiidhaaf kana nin deebisaa jette deebisee naan jette. Yoo deebistellee gabbaateeti hawaasa duratti kasisseen nama ergeetu hawaasa kanarra jira. Kanaas abaluuf deebise. Kanaas abaluuf deebise jechuun sirra jiraa. Silaa miskiina rabbi qabaa. Eega kannaniif irraa deebisuun qabduu je'etiin isirra dalage. Tole Abbo Rashida bakka tanatti gaafee takka taneen si gaafadhu. Isiin maallaqa miskiinaa guurame deebisuu sababaan itti geesse maali? Sababaan itti geesse sababaa aaxiqaan shirra jettee deemte kanaaf. Anis keessan jiru intalan beekuu jeenaan. Anis intalan beekuu maallaqa isii barbaadaa ana asiin erguu deema asitti naqe anaa jeenin jeen. Kunoo maallaqni isiidhaa asiini ergamaaf. Eega kana didde hoo. Kuin eega kana didde bareedaadha nulachuu irraa waa eeyde kaashaabbii mataa isiitiin irraa fuudhee si fidaan jeen. Kaashaabbii isii kunoo anti kanarratti anaa ergitu jii ergi kantal mucayyoo wajjin afaan wal nu danqarsiiste hin jeen. Akkasitti aaxiqa isiidhaa tekistii naggootee ani foorwardii kuin irra godhe. Ammallee naan ergineetteeti telefoona deebisu jirti. Aaxiqa. Kumni nan geenye. Auntie, he need the money. I have to send. I don't have money myself. I'm in trouble. I have a headache. I work 7 days a week. Khana guyu jecha olti. So gusina kana tenjeni. Kashabi khanati maleni khe. Siyanaitu. Intal kashabi timali fi nakinif. Ana sagale guddon jen. Intal timata na warersite. Mali fi kashabi khamata isi khaatika je usit erge man ergini fi jen. Ogu khana mal tananjetu taate. Ani wannukhun mataana wareerse. Haasawa hedduu qaba maalleeyni kun. Nulachuu wareerreette. Yooni maallaqa kana bakka nurraa deebisoo. Amma deebisi. Kaashaabbiidha. Deebisii jette. Nin deebisaa jette. Ka ilma namaati namni kun guu dubbachaa oole kun takkarraa ni dadhabaami. Deebis kaantal bakka feetettiin jeen jechuu. Akkasi Ramadaanaatiis nin deebisaa. Ana jeen astaghfirullah. Deebis khaan jeen maallaqa cufaatu si harkaa qaba. Ani maallaqni na biratti hin bu'u deebis khaa. Akkasitti anaa fi kun maallaqa kana deebisuu irratti walii gallee. Waan amma haasoytu kana Abbo Rashida silkiin haasoytammoo sagalee waraabdeef. Anaa fi ajaa'ibaan ani isiis waraabu namaas waraabu khaysiin dhaamsanaa. Silkii wajji haasoytammoo sagalee keeyseef rikard. Mee isii naa gaafadhu silkiin ammoo rikardii kanyoo qabaatte ati kanaa gaafadhu niin miitiin godhadha. Tole ayyee. Oggu takka. Kuyin of argeen dubbisuu fadha. Kuyin of argee baradhu. Ayyee ustaad. Sababaan maallaqa miskiinaaf guurame itti deebiftee fi maallaqa ati kaadhaa kagartee isiin kaashaappii sikkanniteef erguu diddee fi deebifteef maali dubbii ja'amte dhageesse. Ayyee. Wanni ja'amte atiqa bar waan takkaa nama atiqatti hin dubbatu jiraami atiqumaa daareetti naa barreessuu qaba. Barruun na dhufte forward tataate tabakka biraa katabamte.
هاي اتستريت نتي كتب دوهي اسينك كتب داهي جين جيتنا برشيد انجزين جو هبرشيد انكونو يون يصير رواخاي ربي وان انتاني الراخاي مالتو سينجين Kakatiin kuin teenya siin amanaati cubbuun dubbattu. Kakatiin bakka isiin ergisiin jettetti ergitaa ati maaltu siin gahe naan jette. Bakka kanatti wanni naan gahe maallaqa namaa kana bira dhufe. Hara biraa yoom meeyse. Boru hin agarre jettan. Anaatu kafalaa. Maqaa kiyya if qulqulleessuufin akka isin daarektiin akka katabdu fedhe. Nak katabdulle deebitee sagalee naa dhiisuu qabdi. Katabbii fi sagalee tana waliif fudhadheetiin haadha natti ergitetti ragaa akkaan amaanaa isii bakkaan gahe ergaa. Tanaaf hin jee takka. Talammadaati. Maqaa rabbiitiin hin kakaddaa maallaqa natti dhufe kana Aboroshiidaan hin beektu. Kasoommana. Maaliif nama na beekuun natti erge? Ani immoo iftoomina ta'uufiin baankii kiyya seenee iskiriinshaat godhee maallaqan kanaan nu seene jeetti erge. Isiin ka beektu 500 qofa beekti. 500 obboleettiin teenya Tareezaan nu ergite qofa beekti. 450 anaatiitu itti hime. Innoo itti himuu qofa osoo hin ta'in footoo kaaseetiin itti erge. Maallaqan kanaan nu seene maallaqni si bira ni jira innaan hin jiru naan jette. Hayyee ganqanaan nu seene itti hime. Deebiteeti yeroon gartee maallaqa kana cufa deebise viidiyoon irra daleedde. Hay video maaltu si deebisiise maallaqa sababa. Maallaqa wanni niin deebisee filaal doolaara kuma kana as ergi achi ergi as ergi ichi ergiin hin dhufne amma zanniin na baddean. Maali fi wanni dillu kun maalleeni kun hedduu takka mataa na nyaate. As qabee achi qabee as qabee achi qabee sa'ani firraa deebisee hojeetiin dura maallaqa Tareezaatiin deebise kuma san. Itti dalagaa irraa dhufeetiin dubbiin tun mataa na dhukkubsite. Sa'ani waan ramadaanaa kana. Rabbii jechaan dalagaa. Akkanatti keessi xiyyaa wana geenan qabu shakki wajjin maaltuutu ramadaanuma kanaa hunda daleessiseen. Hin fedhu jeetiin Aboroshiida maallaqa ramadaanaatis deebisuuf hin deema. Nin deebisaa. Yaaboon deebisini ummanni haa nyaatuu naan jette. Ummanni nyaatuu hin dinne warri gargaaru kun kana erge kun qaxxita kara kee haa erganiin jeen. Atummaan godhi. An kara kiyyaan. Gaafa ati 40 gooneettu ana 50 goona siin je'e. Si wajjin godhuu fi jaalalaa fi kabajaa waan khayrii dalaguu nin fedha. Amma immoo guutuutti irraa dhaabbadhee hin jeenan hin godhu. Yaada jijjiireetiin jira. Maallaqa namni na ergees niin ergaaf. Erguun qaba. Je'eetiin matatti deebisee ummanni hanqa baaragan takkatti ifii furifadhe. Hay maali maallaqa maa nu deebista jaan. Maallaqa kana wanni niin deebisee fi iftaara Aboroshiidaa wajjin godhuu deemu sanii yaada jijjiiree. Yoo feetan Aboroshiidatti ergaa. Halas maali jaan. Wallahi uummata akkan jenne. Wanni takkan jirtuun jeen anumaatu yaada jijjiire. Yoo dhuga nyaachisuu feetan Aboroshiidatti ergaa. Nambara sirraa fudhadhaati kara isii ergaa. Ani kara kiyyaa yaada jijjiiree jeetiin irraa dhaabbadhe. Waan shakkiin keessa jirtuun dalaguun fedhin Hamzaa keenya. Ayyee saniif hin godhe. Tole shakkiin ati bakka tanatti shakkite Aboroshiidaan maallaqa kana ni hattiidha. No ni hattii osoo hin tahini maallaqa ni hattii osoo hin tahini laali maallaqa kana gizeen natti dhufeemi bas ati wahuma hundaafuu ni isiin ni hattii osoo hin tahinan doolaara kuma kanaan gartee shakkii qabaa miti. Saniin jee wahuma takkaa'uu hin dalaguu namaa wajjin. Wanni takka gartee tanatti dhuftus jiraachuu hin qabdu. Amma booda inni murteessee wanni takka tanatti dhuftus hin jirtu. Akka wanti qiyyaas wanni seenaa hin jirtu jeetiin murteessee sawaan kana duraanis anaaf fedhee itti seene. Ammas fedhii tiyyaan gizeen irraa dhaabbadheetiin soommanninis waan yeroon jirtuuf miskiinni yoo gargaaramuu fedhes hara isii haa erganii jeetiin yeroon irraa dhaabbadhe. Irraa dhaabbachuuf ergaan qabaan se'a. Ustaaz. Hayyee. Gaaffii lamaan ambar obboleettii teenya irraa qaba. Gaaffii lama. Hayyee. Ambar teenya wanni si gaafachuu barbaade na dhageessaame? Dhagahuutiin jira. Akkaawuntii obboleettii teenya ajaa'ibaa irratti foorwaardi goote tana Aboroshiidaan sitti ergite san siitu maallaqa akka irra ergamu barbaade moo Aboroshiidaadhaa turtan irratti haa ergamu jee akkaawuntii san sitti erge?
Haboo Rashiidaatiitu tanarratti ergamuu jettee natti ergite. Okay, ati akkaawuntii sana irraan beektu tan nama taate. Ani akkaawuntii sun taabbaa taatee irraan beeku akkaawuntiin ta Dubaayii arabticha tokkotu irra jira akkaawuntii sanirra kun irratti ergeetiin jira Hamzaa san garsiisuu ni dandeessa. Taakka galatoome taakka lammaffaa gaaffiin sirraa qabu ati maallaqni kun siif walitti qabamee miti doolaarri qubni tokkichaan. Naaf walitti qabame. Abbaa gargaaruu barbaaddu suma gargaaruudhaaf mirga qabaa miti. Right. Okay, the last question. Gaaffii dhumaa tanii gaafachuu si barbaade sagalee reefu ati nu dhaggeeffachiifte tan wardaan teenya nu dhaggeeffachiifte san silkii Haboo Rashiidaati irratti ergite moo nama biraati irratti ergite? Silkii Haboo Rashiidaa irrattiin erge. Okay, adda baafadde ustaadatti oofeeyye. Tole. Sarraayin bakka tana taa waan ta'eef waan hawaasni konfiyuus irratti ta'u adda baasuun qaba dirqama isaaniif hin gaafadhu. Gaarii goote. Gaarii goote. Sagaleen san maallaqa kanaaf ergamte moo ajaa'ibaadhaaf maalifii fi viidiyoo iftaaraa risiida narratti ergaa atiis gabbaateeti hawaasaan kanaan na bira dhufe kanaan deebise jettee waan risiinninis na biran dhufiniif maalleninis na biran dhufiniif hawaasaaf hootu qaliilchi kaniin ji'e irratti waraabde moo kee kanarra waraabdee addanaa baasaa. Tole. Gaaffii bareedduu gaafatte. Ambar bakka tana addanuu baase. Sagalee tana egaa Haboo Rashiidaan Queen of Harargee irratti wanni waraabdee ergite viidiyoo waraabdee waa'ee iftaaraa san irratti wal dhaban irratti ati sagalee tana ergiteef moo achi dura ergiteef? Sagalee tana eega isin viidiyoo gabbaaste boodaan ergeef. Okay, mallaqa waraabdee booda. Ayye viidiyoon kun isin mallaqa ittiin ilaala. Naafsi si hubadheen jiraani. Naafsi. Fi maallaqa kana maallaqa soomanaa saniif sagalee tana waraabde moo maallaqa kee kanaaf sagalee tana waraabde? Maallaqa soomanaatillee isaanitti anuu mataan kiyya jechaadha. Mataan kiyya kiyyarraa haqa kiyyarraa hurkaa kiyyarraa 40 itti galcheetiin jira kiyyarraa kana osoo hin ta'inii jechaadha. 40 moo birrii moo doolaara? Birrii Itoophiyaadhaa 40 isaanirratti sadaqaadhaan jennaan sanirrattuu dabarseetiin jira. Kana ammoo kaniin ergeef Haboodhaaf voisii tana kaniin ergeef viidiyoo isiin waraabde sanirrattiin Haboo micayyoon nan dhoowwanne hin kannu hin jenne isiin ajaa'ibaan niiraa kana evidensiin barbaade jettee nuti ooga already dubbiin ajaa'ibaafis galtee jirti anaafis galtee jirti niiraan kuni nama rakkate bira deemuuf hin deemu. Niiraan amma haboon ergaa jette akkaawuntii isiitu nutti ergis kanaa jeche nama san biraa miti jechaadha. Akkaataan ani itti adda baafadhe gizee ajaa'ibaa fi isiin narra bilbilan isiin ajaa'ibaa fi haboon narra bilbilan haboon ajaa'ibaa waliini intala tana gargaaru jirraa naan jette ajaa'ibaan ammoo kakadhu jiimee wallaahi billaahi no just give me a time ani kakadda kakachus yoo taate waa hundaa ni kakadda quraanaa jira bar ni kakaddaatiillee ni kakaddaa narra bilbilaaniin ajaa'ibaa fi isiin narra bilbilanii ajaa'ibaan ani waan kana keessa numaa'uu hin jiru qubaa'uu hin qabuu niiraa nama isiin gargaaruu deemtu sanis ani hin beekuu jette habuma dura teessee fuula isii dura teessee jennaan achi booda voisii dhiisiif kaashaabbii maseeja katabiti kaashaabbii tanteetiin natti ergi je'in akkana godhi je'in naan jette haboon akkaawuntii biraatillee kaashaabbii biraatillee narratti ergite haboon sanis fuunee isii fuudheetiin foowwaardi irra godhee fi ergiif je'in ajaa'ibaan hin erguu niiraan kun nama gargaaruu hin deemuu eega niiraa kana namni sii kanne sadaqaarra haa oolu eega jette waan sadaqaa sanii bahuu qaba malee bakka biraa dhaquun qabu jettee didde jecha ajaa'ibaan yoo hin taane immoo ani abbichaaf hin deebisaa jette deebisiin jeenaanillee. That's the truth. Achuman nadap oguta. Achuman nadap. Ajaiba banaddu. As deebi. Waan amma ambarjette guutuu dhageesse. Irraa deebitu. Anaarra si deebi'a. Hin deemin please. Ayyee. Okay? Kanarraan deemina. Wanni isiin jette
wannummaan gartee maallayni kun deebi'eef sababaan isaa pointii guddoon amma isin as keessatti tuyte maallayni nama gargaaruun deemu bakka biraa deema waan anaa fi ajaa'ibaan waan san hubannee fi maallayni kun dachee jette. Hai tuni maadi. Okay, tuni wanni isin hubattani akka karaa biraa deemuu deemu moo ragaan isin qabdan maali? Wanni isin hubattani osoo hin ta'e wanni ati hubatte ji mataa kiyyaan wanta godhee haasawaa. Maaliif jennaan akkaataan isin itti hubattu isin beeku. Isiin hubannee naan jeenu. Okay. Amma maallaqa kanagaa akkuma reefu isiniin je isiif natti erganiimi. Waan Dubaay kana natti fiddee asitti anaa fi ajaa'ibaan nama gargaaru jirra. Intala takka tarakkattee Dubaay jira. Achitti erginaan jette habooni. Ani yeroon qabu. Ati yoo yeroo qabaatte. Please feebara naa godhi narraa ergii fi atteeti information atti ergite. Ati kan na ergite jechuudha. Ani hai maallayni barsiif deema balee Dubaayitti hin deemuun jeen. Maaliif maallaqa Dubaayitti erga? Hayatin beeytu barnaa haboon barii anaa fi ajaa'ibaan nama gargaara jetteen an jette. Namni niin ani si wajji gargaaru hin jiruun jeen. Maallayni akkasitti ergamuuf natti kanname afaan Oromoo yoo beektan. Habottii simee sitti simaatiin jira. Ati qatti ergii giiftii kiyyaa itti tareezaa ammee natti ergite. Maallaqa Dubaayitti erginaan jettan kana hin erguu'an. Maallaqa inumaan hin deebisaa haadha qabduuf. Tana wanni jira malee akka ani yaadutti maallayni kun akka ana yaadutti Dubaay deemuun san bakka halaxa deemu jira. Maaliif jennaan ta maalleen itti ergame ana. Ta atiqatti ergi jaaniin ana. Tigaltee habarushiidhaan asitti ergaa jetti gizeettu. Hai maaliif hin ergaa? Sa doolaarri kumni kun eessa deema? Doolaarri kumni kunuu akkaan dhaga'u jirutti anaa fi ajaa'ibaan nama gargaaraa ja'ameeti gartee himamee deema. Ani waaniin gartee quban qabne tana daleessisuu deeman tuni maali? Wantattis ambarittis illee ni naare gizeessan. Saa maali dubbiin na duubatti haasoittanii maal la tuusisuu deemtanii geeman irratti dalagu jirtanii hin jeensiif Habrashidaan. Geemni isin irratti dalagu wallaahi ani lakki geemas irratti dalagu geeman irratti dalagu jirtanii hin jeen. Waaniin ani hin beeyin na duuba waliin haasoittanii namaan ani hin beeyne jaartiis ifumaaf uummattanii an jaartiis hin beeku. Akkaawuntis walii gootanii natti hin dhuftanii hin jeen. Tiifi Habrashidaanu ana geeman irratti dalagu jirtanii hin jeen. Sani aarte akkana naan hin jeen kunu akkaawunti Habrashidaan natti ergeanii naan jette. Intal dirruma baha. Mataan an dhukkubsina maalleeni Katareeza ammeeti akka kabajaan akka inni tetti kabajaaniin deebisaaf. Ani haqa namarratti nin du'a. Haqa nama takka qabnaan gadi hin dhiisuan abbaan fedhen harkaan fuudhu. Bakka ittiin deebisa. Akkasittiin inumaa dirqiin maallaqa kana ofirraa deebisee bismillaahi. Yaaboo maallaqa Ramadaanaatis deeminarra sin barbaadu ani. Maalleeni kumni kunuu bakka itti deemu hubataa hin jiru. Maalleeni namaa kanii walitti qabee Ramadaana jiru kunoo maali? Inumaa maalleeni kunis deebuu qabaan. Maalii sharriin irratti dalagamu jiru? An dhugumatti harabbiin naa shaahida. Wahuma isaan lamaan kun gartee narratti shara dalagutti jiran. Maallaqa kanaas na harkaa baasanii hara biraa geessan. Deebi'anii gartee leebaan aan jechuu deeman. Maaliif Habrashidaan viidiyoo narratti dalee irratti guyyaa 5 guutuu kadhatutti jirra. Maallaqa dukkannuu didde. Maallaqa hawaasaa jette. Ana hawaasarraa maallaqa hin guurre. Hawaasni tokko kaniin maallaqa irraa guure hin jiru. Maallaqa dhuunfaan namni na beeku natti ergeen ani Habrashidaa iskiriinshaa godhee itti erge. Maallaqa san beeku. Boodatti seeneen kanamaan finne. Ni humbeitu. Maallaqa kana ni humbeitu. Dila kanaan oppini jechuu fadheeti. Maallaqa isin hin beeyne na bira hin jiru jechuullee naa hun gaafanne haa. Maal jetteen na gaafatti? Wallaahi maqaa rabbiitiin hin kakadha. Namni na erge nama na beeku isii hun beekan.
maallaqa kana anaa footoo kaasee isitti erge maallaqa zeelan kanaan nagahee tareezaa ammee kumaa fi 800 ergite 300 kamci jaarsii tagargaarru 500 kasoomanaati kumni takka haatiqaati hunda footoo kaaseetiin itti ergu jira habarashiidaan maallaqa isii bira seene natti nimne anilleen gaafadhe si bira maallenni seenennaan hin agarreen aan jette amma deebitee viidiyoo irratti maallaqa hawaasaa as bahi dubbadhu gizeettu hawaasni maallaqa akkanne hin jiru an hawaasni maallaqa na bira kaayyate hin jiru viidiyoon san viidiyoon san Hamza viidiyoon san hedduu garaana murte ana habarashiidaa hedduun kabaja hedduun jaaladha garuu fiddee gizee achirratti gartee akka waa hate viidiyoon irratti daleeyte achi garagaleetiin sujuudee booyee yaa rabbii ko habarashiidaan cubbuun irra kaayite umriiti yaanqaan jiru akaratti onfii hin goonee fi irraanaa kafali jeetiin akkasii waan isii cufechi kaayan an dubbachuufuun kaan cufee achi kaay maaliif namni cubbuun irra kaayame rabbi qaba rabbitti dhiisaa jechuu faamiliin tiyya hundi viidiyoo san laaltee gaddite maaliif waan na beekaniif habarashiidaan natti nan bisne bakka isiin dhaabbattu rabbi nan dhaabin jeetiin sujuudan rabbi haradhee rabbitti isii ol kannadhee rabbitti isii ol kannadhee usee jechuu maaliif jennaan tun cubbu dhagartee cubbu amma bakka sanatti ambar ustaada anaan agartee dadila waajala morqaysa Rashida carra naasa'u jirtanii isiin afixattu ati siifin kannanaa ubsiqa waan lama waliini ofna haatiqa fixaa haatiqa kanuma bar kanuma isaa waan gartee maallaqa achi deebisteef jettee dubbii isii kannite sanaasoyte fixu jirti amma Hamza keenya viidiyoon narra dalagamte saniif sanirratti dubbiin ta walitti hidhaa beeyta maaltu walitti garaan na dhukkube viidiyoon kadalagame daqiiqa yaabo biliis haa dubbadhu haa fixadhu laan nakki fixatti chabar viidiyoon asiif dalagame isiif dalagamna kaa Kan Abu Rashida isinis ni dubbatti atis waan kana khijiba jettee dubbatta yoo nif hin jiraanne carraa kee gaddu deem. Amma gaa Hamza hanqa dandeetii tiyyaatti an nama perfektii miti immoo rabbii kiyya hanqa tokko ni sodaadha. Si galtee khayriin dalagaa ummata dulloota nyaachifna 40 gizeettu 50 godhate. waan bareeddu tanan dalaga jee gizeen itti dhufe amma gizee yaada jijjiir maaliif viidiyoo kanaan irratti daleeyde gartee akkaan ilma nama biraalleen gargaar akkaan khayriilleen goone maa nagooti jeetiin booyee jechuudha booyee rabbii kiyyatti ol kanne faamiliin tiyya hedduu takka gaddanii du'aayuma sii goona nuti waan ati taate ni beeyna tun cubbuu sirra kaayamee naan jaan namni kun gamaa gamanaan adda wale خوتو أصبحي دبّت خوت أن دبّت شوم فين همزة خين الرلي دبّتنا نفيد ملء أو ربي تقول خندة ربي تديسه تقول عليه تنتشخاء ربي خي براين قاتوجر قالتو مدبّي نوغالي جرا ترى تكجماعة برشيدة ديفينيتي خراواي دولاركم أفرتمي سنة في واي مرتبوطة تياس ديفين أبو رشيدة ما يمكن كي تفردو أستاذة يوني ناني فاقا به akkumaan isaan faagat deebisi siin jetti faaganna deebisi. Takkata duraati viidiyoo irratti dalageef ani deebisaa isii kannee isiniin jette bakka san akka gaarii gallaala. Maaltuutu viidiyoo fi isii waliif fide. Ka isiin naa ergite haboo isin lameen nama wal jaalatu nama kalee wajji taa'u akkanatti oguu wal loltan ani gammachuun qabu kaja'uun ergeetti. Maaltu haasawa isii keessa fide. Naan jechuun ni danda'a namuutu akkas. Kuni akkasitti aanaa taa'u. Rooba keessa akka dhukkeen nuraan dhawamneen barbaadaa beekadha. Kabiraan maalleen kun bakka itti deemu shakkii akka kuyin akka jettu kanatti hin qabaanne baatii guddoodha. Namuutu nama guddaa ni beeyti. If duraan itti hime muciyyoon tun maallaqa kana daarektii akka ati itti argitu hin feetu anaan maal godhi jettaa asirraa ani isii erguu
ergi ati naan jette niin ergaan jeen yookaan ammoo ittiin seenuun jeenan isii maal nu naqeen jeen maallee inni keessiiti dhiira nyaachisuu deemti maal nu naqeen jeenan isiidha kanas keessa buusuu sirra jira so waan kana ta'eef jecha miitu irra jirtaa bar ustaada miitu irra jirta. Thank you. Pointii tana naa qabadhu kuiniitu dhiira nyaachisuu deemti naan jettee dubbeette tana qabadhu khalifa. Itti deema Rashida. Anaa je'een. Anaatu je'een khali dhaggeeffadhu anaatu je'een. Mucayyoontu wareertee jirti. Maallaqa kana ergu Suudiitti erguuf deemti achittiin erganaan jette if duraan himeefi bar. Waan inni if dura himeef kanaas himuu qabdi kaa nama rabbi sodaatu jettee bire. Akka gaarii quba qabdu wanni maallaqa kanarra dinneef waan takkaafi takka. Sagalee isii wanni barbaanneef kana. Mucayyoonis sagalee akkas jettee kaayuu wanni feeneef maallaqa karaa biraa ergachuu akka barbaaddu harka isiitiin erguun feetu. Sadaqaan fedhu jechaati harka isiitiin ibidda qabachuun feene mucayyoon. Kanaafuu kuinirraa maallayni karaa biraa bahuufi qaba. Maallaqa isiiti akka isii yaaddeetti. Ani maaltu si naqeen jeen akka feete haa gootu maallaqaa ergi karaa isiin ergisiin jettutti. Kanatti eegan ergineen jeen laal. Anaatu isii sossobee kaashaabbii isiidhaa irraa fuudhaniin qabanaan jette sitti ergaan jeen. Akkasuma godheetiin kaashaabbii mucayyoo tana. Intal maallayni kun siif dhufaami siitu barbaadaami maa naannoo itaan jeen namni sadaqaa kannaniif kan erguuf deeman namni intalti barbaaddu hin jirtu maallayni kun keeti siif fadha hin fedhu eegan hin fadha jechuun dadhabde amma kaashaabbuma keenatti ergeeti haa kaashaabbii keetirra sii bu'uun jeen jechuudha. Akkasitti aaxiqaan kaashaabbii isii narratti ergite. Kuwiinii fi ani. Sababa maallaqa kanatti osoo walitti deddeebinuu jechuun mufanne walitti maan erginee fi erguu akka isiin feetu godhii fi maal nu naqee inni nu kum takka amcoontu maallaqaa hun harkanne rakkina qabdi. Kannii fi karaa isiin feetetti sirraa sitti himachuun feetu akka eenyu gurbaa kana Suudii geessite anaatu isiif hime arraba deem kun boruu baanaan jette ani waan isiin natti hin himatin naan jette. Habu Rashida gorse karaa qiyyaanii maal akkaan ju'uuniin fedha. Na dantaa isiiti ayyaa iyyee waliin jennee jechuudha. Maallayni achirraa bahu ka isiin kuyinitti kallattiin dhaquu diddeefi ni mul'ata. Namni isiin buusaa fi asitti buusi namni jeen hin jiru. Ni jira taanaan sagalee itti ergeetiin jira isii. Why you are afraid? Yoo atiin jeen maqaa kanaan maallaqa bakka feetetti ati darbitee dhageessanii jirtan. Nama takkallee jidduu tana keessa maallaqa kanaaf maqaan nuti lameen wal lolchiisuudhaaf ati viidiyoo kana baadalee deette atuu sirra dalagamaan jeen siitu fitnaa tana fide. Viidiyoo isiin kaniin ani dalage waa lamattiin kuyin irra dalage dubbadhu eega jettaniifu. Wanni lameen maal? Risiidinii na biran dhufu. Maallaqa kana mana kiyyarratti beekadhu isii mana kiyya dhufti. Mana kiyyattiin ani nama 40 qofaan fedha. Kan hin nyaachisuun jee. Ummaalee nagaan bula salaana uummata koo haasaa bula waan ta'eef hawaasni dhugaa jiru hubatee jira yaafi nagaan bula maalitti aanna reefa galgala dhufnee irraa agaasitti namni takka waan dubbanne amma nuti kana dubbachuu jirra yeroo yoon qabanna amma maallaqa akkuma 40 reefu jettan wardaat as jira waan ijaan argin irraa gaafachuu deemnati maanu afaanii qabdan maanu ukkaamsitan murtii Suudii geessite namittiin tun ani fi na jaalatti moo sababni isin miciyoo tanaa wajjin miciyyoon yoo maallaqa naa erguu barbaadda maali haaduma mana kanatti nama tokko aangoo kana afaan kee wali qabadhu Anaasin jee obsini haasoitaatiti. Maali na jaalatti rammo ilmaamato ani kana qabu bar kudha lameen haalaatiin sinjee dhiira oliitiin na qaban. Gosa yaamatiin gosa as keessatti yaamin gosa yaamne nuti. Gosa yaamin mataa kee qofa irraa dubbachuu jirra namni gaanfate waa hedduu haasawa dhaga'i boo Hamza mana kan kee dhufnee nustaas. Amma laal dubbii tana jee qofa dha. Dhaggeeffadhu laal adeemu maalanii Suudii manni mana keetiin nurraa kan sisidha.
Nama baala kana qabsiis khafan. Mura gabbus Khalifa haga amma carraan hun kan nebara maqaan nabadii baras Bai keessatti khadamni yeroo ta'e Yaa murtii kun akkana yaadutti kun carraadhumaati jara kana hiddu dubbii goolamneeti. isinummaa jaruma kanaafuu hattaa carraa wal qixaan kan ne bar sirrii miti akkanatti. abo Reefu maaliin jeebee taa murtii daqiiqaa qabuu hin jenneen. mee turaarra sheer godhi turaan dhufe natti fakkaata. Mee koi laali kun carraadhumaati dubbii tana maasa obboleessi keenya turaa yoo dhufellee jalqabarra nu deebista waan ta'eef jalqabarra dhageeffachuu qabu dubbii kana mee murteessuuf nuti waan jennu qopheeffannee afaanirra nu teessu wanni nuti jennu afaan harkatee afaan hundanii miti. Abona dhaggeeffadha. Dhagee gutakka saadaadhaa usina dhaggeeffadha. Mana murtiin itti muramtu. Manguddoo ja'anii mana bananii keessa taa'an. Keessatti arraba jechoota fokkotaa dubbachuu haajaalam yeroon arraa nu murteessitu namuu waan muddamee jiruuf arraaf asitti waa'ee shamarranii kana qofa dubbannee haan haasawa guddaa hawaasa waliif fidu itti deebina akkamirraa laaltan ana akkasiin si gaafu. Fixattee amma haasawa kee Abarashida. Eessatti hin fixadda? Afaan na dhawitanii? Hayyee fixadhuuti irraa bu'i. Amma booda yoo muyitti kaasee dubbatan mucaan michi annimba. Nkaasu. Galatooma. Okay. Akkan waa'ee viidiyoo dalagaadhaa wannummaan aaxiqaa bakka kasan keessa naqe. Hakuma kanaa wajjin walii hidhaadhaa hin jiru. Taatu anaa fi Queen. Queen hedduu faamiliin kiyya gaddeette faamilii akkasii qabna nutis kan dhaggeeffatu kan jaalatu ilmaan gurguddaa bakka ga'e akka otaanuuf qabnu namuu kabajaa isaa Hamza isa abbaa jalalaa ol galche. Tole obsi. galchuun ta'u inni. Obsi. Ta'u. Deemee tu godhadhaa namu hanga Abarashidaan fixattu deemu. Waan kana ta'eef jecha maalleeyni guurame yoo si gaafatan waan aartuuf hin qabdu. Ha ergaadhaa namni isiin shakkite maallaqa kanaaf fudhatamuu deeme jettu kallattiin eenyu fakkaata kanaas gaafadhaa. Addaachuu qabdi dubbiin beekadhaa. Isiin tun eenyutu isii amanee kara kiyyaan ogguunii fi waan kana ni goona jenne akkaawuntii tiyya hoodhaa guyatte anaatu beekadhu tureezatti dhahee tureezaa kaashaabbii ajaa'ibaa itti kannee jechuudha. Yaasmiin teenyaa erganaan jettee anaa amane isii hoo shakkii yoo qabaatte na gaafachuu qabdi. If durallee itti himeetiin jira. Mucayyoon tun akkana jirti. Booda maqaan keenya ni bada. Ani keessan jiru waan kana. Jee if duran itti hime. Wannummaan Queen irra diddee teesseefu gabaasaan ani galcheefi. Kiredita mataa ifiitii kannanii haala fadhiisuun yakka. Kanaas akkasi qabadhaa. Rabbii isii keenya isii uumenna uume kana hin jiru yoo jette wallahi hin jiru haa jettu niin amana. Akkanaan ji'ee isii gabaasaa galchuufii ture jechuudha. Kan maallaqa isii bira dhaquu fedhuu mul'isa isaa akkam feene if godhuu irraa xaarra taba'uu feetu. Jaartii Joorji akkamitti harka kiyyaan ibidda qabachuu feete ani Queen itti himee akka maallaqa hin baafne ittiin itti hime Queen qabadhu ati si bira jira maalleeniini ka isiin si ergitu ani isiin si erga malee ani sitti hin ergu hin jeenu an kaniin Queen itti erge tokko kaashabbii takka ta mormarra na dhaabbatte akka Queen hin dhageenye feete isiidha. Duuba bakka kanatti ani Queen irraa shakkii yoon hin qabaadhe. Ramadaana chitaabuu nama na beeku qofaaf buuseet. Akka balleeni hawaasaa si jaalataniis na jaalataniis
hawaasa keenya karakkate jaalatan jeetiin galatoonfadha hunda isaanii. Sanillee ta'u maqaa hawaasaatiin waan guurameef hawaasa gubbatti gabaasaa galchuu qabda malee ana qofaaf risiidan erginii ani risiidaas hin fuune maallaqaas hin fuune jedheen. Haba risiidaa birta kagalee yoo jiraate hawaasni guutuun naa gaafatu aaraan cubbuu walirran kaayanii wanni isiin amma dubbatte maallaqata guurtees isi tafacaase jettulleen isi abba facaafteef abba dhiifteef hin beeku anilleen kaniin itti ergi kunooga eega deebifteefu asit deebisi jeeti yaqiiniif ergi jeetti ergi risiida saanaa ergiin jeen amma gaakkuun bakka kanatti hawaasa duratti wanni gaafatamuu qabdu maalleeni isii bira bu'e meeqa hadeebiste meeqa viidiyoon kanatti irratti dalagame isii ogguu isin kophaa kiyyaan guure kophaa kiyyaan deebisa ana beeka ana murteessa ogguutti kana asirra naa cufaa. Kamuciyyoo mee nama ni dhukkubsata maali ni barbaada 4,000 anis erge yettu kuinii fi ani gulaayina walirra hidhanne intala maal odeessitaan jeenan afaan nu qabda keettu intal atitti hoo intalan tu gargaarri qabdaa hin jeen maallaqa isiin akka karaa keetiin fudhachuun feene ni beeytamuun beeytuun jeen maaliifii fi jechoota wal duraa fi wal booda dur keessaa bahe hin cufne kun nurratti isaan lachuutu cufeetiin beektemi maaragee fi kannuun akkasitti hin bareedu hin cufne nurratti wajjacha isin kabajaa dhaba kuin amane kuin anarraa yoo shakkii qabaate sirraa hin shakkii qaba jechuun mirgeessiitiimi guyyaa 5 bira taa'e kijibaa miti muciyyoon guyyaa 5 ana deddeebisu jirti silkii miskoolii isiidhaa akkasii jira. Never, I never did. Ni dubbata goota akka haa xumuratu. Already dubbii nuti argannee jirra. Gaaffii lamaan qaban. Akkuma reefu hambar gaafatetti. Like, I'm not gonna listen to the lie she's making up. Bar obsiin jeeni dubbanna nuti afaanii deemna. Qoy ittiin jarjariin dubbii ta'eef duraan balleessin waan siin jedhu gaaffii lamaan qaban mas. Akkuma reefu ustaadha gaaffii lameen hambar gaafadde sanittiin. Dubbii nuti dhaggeeffachaa turre waan lamaan si gaafadhaaf Rashida. Tokkoffaa akkaawuntiin ati hambaritti ergite sana akkaawuntii intalti san gargaarsa kana keessatti intalti gargaaramuu deemtu san idee waliin beeytammoo kophaatee beeyti tokko gaaffii kana. Injiru namni gargaaramu injiru she make up story. Akkaawuntii hambaree eenyutti erge? Isinii himee bar. Maallaqni karaa isiitiin akka itti dhaqu hin feene. Hin feene isiin soo solushina barbaaduudha. Solushini isaan dhufaaf maallaqni isiidhaa akka ba'uuf. Ammoo kunin ani if duraan jee itti himeetiin jira kun osoo isiin ittiin dhaqin. Saniif akkaawuntii sasiitutti erge jechuudha. Anaatu bar isiidhaaf maallaqni asiin haa ba'u kunin je'eeniitiin jira. Isin sitti haa ergituun jeen ani kun itti erguun danda'u sila. Kunin kun osoo ergiti ilaaliin jeen. Maallaqa kana erguusi kun maal naan jette. Anaatu isiidhaaf erge wanni niin ergeef maaliif maallaqa isii ani asii kannuufiif kun takkaa bar wanni isiin jette. Duuba maallaqni san akka kunin erginillee ani kun keessa shakkii kaa'e.
Hasa galee si waraabduun jeen. Ustaad gara murtii kee Hamaa wulii. si daarektii siin si dhiistuun jeen. Carrana kana amma carrana. Ati si naqatu kana keessa waliin carraa si maali? Waay. Obsi. Inta abbaa jaalalaa ol galcha. Murtii kiyya dubbii bakka jirtu agarree na obsi. Fixannee maaliif na dhorkitan? Khalifa irratti ergi. Okay, adaade hold on gaa amma laal gaa isinii dubbachuu jira. Sagalee isiidhaatiin erguuf deema. Sagalee ergi taaba Rashida. Khalifa irratti ergi. Tole. Dubbii tana keessa. Gaafiin irraa qaba. Ani as keessatti murtee ani kana tokko kanas jedhe dhaggeeffachaa turetti murtee kan nu malee Murtee bakka kanatti haasawaan gamma dhaggeeffatte kanarraa maaltu sii mul'ate mee Khalifa ati dubbadhu nam tokko hin dubbate. Okay, galatoom. Nam tokko Khalifa butata fi wannaan isin erguu qaba. Osoo murteerra hin geenye akka dubbiin cittee isinitti nafne sagalee isiidhaatiin isinii erga. Ustaad irratti ergayye. Tole ustaada hayi naanjii WhatsAppidhaan. WhatsAppiin kiyya kanin itti haasawu kana malee kabiraan jiru takka wardaaraan nu ergi. Abu Rashida WhatsApp yani qabdana irratti ergi. Wardaanis irraa akkaawuntii guuttatte qaba. Dhaabbaayee hayi naanjee. Hayi naanjee. WhatsApp yeroo funaan dawwalle na ergi. Bar hayi naanjeen jee as keessaa bahee gumba baajoonni jiru. Akka isinirraan turree fi malee barni jiru. Beektaa namni lama goonee bate nama jidduu jiru kanaan rakkata. Mee isin muut qabadhaa naaf ustaada waliin haasawaa tara takka. Haasawaadha oguunii fi mucayyoon sagalee maalifii fi maalleen kun su'uudii deemaa waan jiru bakka itti isin mudduutu jira dhaggeeffadha. Akkam takka rakkattee isiin. Kunnoo sagaleen tana siin na ergeemi. Hannuu diddeeti eega kalee dubbatteenta ganaan dubbaddoon kanneen. No kanaa miti lakki. No. WhatsApp irratti si erga. Kun yoo WhatsApp bikeeti. Guyyaa 5 maallaqa mucayyoodhaa ergi guyyaa 5. Kanaa miti. Naan ergine. Siin ergine lakki. Kan guyyaa 5 ka jiru kaniin ajaa'ibaaf ergeedha sun. Askanne ajaa'ibaatiif keessa wal keessa laaqinaadha. Dubbiin ajaa'ibaa hawaasa guutuu barbaaddi. Kuni ammaan tana wal bira jirra. Hawaasa guutuu barbaaddi dubbiin ajaa'ibaa hawaasni maallaqa natti hin kanne. Hawaasa guutuu barbaaddi. Hawaasni maallaqa natti hin sagalee sana banuu qabdi wardaan. Wardaa sagalee sana banee dhaggeeffadha. Baay'ee bakka bannee kam dhiisna kan nuti itti jirru. Miut goran warda nu ergi hoggaa Hamza mana kee seera eeysis. Kafee booda bantanii. Seera cabsaa jira afaru ustaad namdaan seera eeysisaa jira. barana kinin jee Abu Rashida ati cal jeeti sagalee ergi qofa jiin. Hai nanti. Hai jiin khalas nam tokko dubbatina sagalee qofa ergi jiin. Asiyyoon taane bar bakka namni hundinuu itti wal gahuu jira. Obbo takka wardaa dhaabe. Hoggaa si erge jettetti bantaa fi dhaabe. Ambar kana manatti ergee walii wallaalee. Kana ajaa'ibaatu sitti erga anaatu ajaa'ibaaf erge sirraa hin gabaabsa dubbii gabaabaa anaa jeenisi awwan hin jirran deebi'u. Ati ergi Abu Rashida kee dhiis Abu Rashida kee ergifate hoggaa ergite si erge itti badite. Waliif erguu turan isii sitti ergee jechuu fayyaade hambaris ergee Abu Rashida sirra dawwalume noon dawwalina sirra dawwalee ergee ati haayuma jiin kaa. Yoo. sagalee tana bani hanqasuu warda namni akka dhagoonfadha. Bantu obsi kuina fararge haa sagalee si bantu boodarratti si banti. sagalee tana baantani ayyee. Hin banin ni obsi. Okay ga'ani laan ni bu'aa beeka duktaadha. Wardaa obsi boodarratti. Seeraani namni deemuu qaba. Ajaa'ibaa ta'e obsi. Ajaa'ibaarraa dhimma biraa wanni hin qabu hin jiru. Hawaasa guutuu guun isin hin jiru. Ani hawaasa duratti viidiyoo dhiise. Hawaasa duratti anaatu viidiyoo xiyya. Abu Rashida sagalee ati baantu warda nu ergi. Bakka agaa dubboo kabiraa wanni wal keessa laayitanii akka deebina hawaasa hanga sagalee ergee bani sin jettutti. Warda achi booda tabiraatis yoo banuu taate banta. Jedhiifama uummanni jirtan kun TikTok yaa kana follow naa godhame agarsu harkaan deema.
Follow goda nama yu jara kenya tap is goda. Tap goda mana. نتي ارجيتي ابو رشيد خامه هنا جت اخو واتساب بيغي لما داتي ارجي جرى نغامي فولو نغود امي تيك توك انا وانا داتي والله مي فولو نغود امي تيك توك يغدني غبتي مي الدفع طالع نخلينا في الشر. اللي فاتحة ساي ورية تنبودرتي ناسا وملي ناسا ومن نتفليكس موفي Hawaasni as bahee ajaa'iba maallaqa kannate haga bahee salamaa salfii bahee nagaa fudhatu. Ajaa'iba ani dubbataa obsa carraan dubbattanii please. Hayyee dhiifamus dafay. وكامم برستاذ غريف وكانت Isiniifin kan abshir ni dubbattan carraan دي dubbattan. بيت نرى انت متانا دكب ستي مرتبوتون سعودي جرا دبي مالغود Obse. رجافين واي بوي Booda واي dubbattaa Kanaas itti deemna booda obsa. dubbattaa فولو qoy نغوتني ايه فولو Booda نغوتني dubbattanii يامو obsa. ايه Itti سغالين deemtan. دتيما دابدا سني بنا Dhaab Abbo Rashid argite? ارجيتي Ergee Dhaabuu fiti isii gadhi. wanni Dubaay dhaquu qabuuf kara xiyyaanii isiin maqaa xiyya fudhattee achi Itti dabruuf deebina kana rakkoo dideen qabu. jira san. سوري Sagalee Irran banii deddeebina. بنا Laal bakka takka waan firii qabu ustaada dhageessanii jirtan. Irraa dhaggeeffadhaa. sagaleen si banuu Hawaasni malee amma ulii sagalee gurra sagaleedhaaf kan sagalee deemna qofatti dhageeffanna amma miyuutu nu godha. Deem sagalee nu bane. سغلين امو ورابمتي دفتي مو بليان Ni laalama دابدا rakkoo خايتني qabu. دين بنايه ka waraaban keessan ka waraabdan harkaayin qabaa usaa bakka itti na ergitaniif ka ergamerra jira akka isin na ergitaniis isin garsiisa moo kam اما suni بنو na agarsiisuu qabdan. Ani بومبي sagaleen Bani teenya biraa bani miyuutu hundufne. godhe khalaas bani bani. بومبي قديس ايه بني I am not lying, Habo. I am just frustrated about Murti. You know, I am just worried about him and just stressed. If anything happened to him because of me, I'm just like, I don't know. I'm worried. I'm worried that I don't want him to stay over there. I just wanted to let you know that I'm really, really worried about it because I don't know these people, what they're thinking, what they're doing. افا ولا له تلمداتي بنا Yeah, Haboti Yakadi. No. Ati kana guututti barutti hin jirtu. Dhaabba anaa telefoona biraatiin nama gaafadhee bana. Addaan hin mummurin sagalee isiidhaa haga maayyiitti nama dhageessisa. ابو رشيده Na bira jira beek. Hin لا tuqinis والله akkasumatti ilaal. Haga maayyiitti dhiisi. Cal jetteeti itti deebiti. اوكي دقي قلنا Tifiif cubuu qaba. Nin qaba اوكي دقي sagalee. فندق ابو رشيده دقي لا I am not lying, Habo. I am just frustrated about Murti. You know, I am just worried about him and just stressed. If anything happened to him because of me, I'm just like, I don't know. I'm worried. I'm worried that I don't want him to stay over there. I just wanted to let you know that I'm really, really worried about it because I don't know these people, what they're thinking, what they're doing. And I don't know, only تيا خانا خيسا نسينتي والله haga turban to kucha khana khaysa ti habo. I swear you are in my heart, Habo. I don't know. And khabaja gudul sik abu fi like hagam takka hagam tijalat ti only ti yakita sente. I can't even explain, Habo. I'm gonna be here always, no matter what. Inshallah, we get to do something big. I cannot thank you enough. You and Agaiba, you guys are amazing. You guys are amazing. You guys are an example of women. I can say that.
I really, really appreciate you, Auntie. Thank you so much. You know, it's like this is the time I get to know who is my family, who is not my family, you know. So for me, it is really like a big learning journey for me. Thank you, Habo. Thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you. I always, you're in my heart and I love you always. Wallahi. Dhumate sagalenga. Garuu afaan faranjiin beenu mana nu godha. Warda nasi explain goda usita yung gutifatini. Ese no to goda explain. Oh my God. Kale. Dhaggeeffattanii mi? Khalifa Warran beenu. dhaggeeffanne. Yookaan turjumaana munaa geelee jedhamu naqa. Eeg. Sagaleen duraa. Wanni isiin jettu haboo hedduu na yaachiftee dubbiin murtii guutoodha. Hedduu yaaddawee. Waan isaan irratti dalagan waan hin beekamneef jecha inni bakka san taa'uun qabu deemuu qabaa. Yaada ju'u namaa kanneeti. Sagaleen duraata afaan Ingiliffaa. Talamadaa tun ammoo waan gartee torbaan lamaan kana keessatti na gammachiiftee onnee tiyya keessa seentee siin galateeffadhaa waan isin irra jettu kana. Afaan irraa sirraa hafe afaan Ingiliziidhaa xinxiliga. Xinxili hafee jira. Mana munaa ollaa naqaa munaa baalee. Maaltu turjumaana fedhe nuti Ingilizii ni beekna maal taate nu sadeenuu ni beekna maal. Hayyee. Sagalee san keessatti mee Khaliifoo ati biyya Ingiliz jira. Khaliifoo irra si yaadee bu'umoo maaseeja gurguddaa keessa jira kana keessaati akka dhaggeeffattan waan hin fedhuuf. Waan sagalee irraa dhageessu. Wanni irraa hubadhee yaa habootii jettee wanni hin dubbachuu barbaadu waa'ee murtiiti. Hedduun cinqamaa jira waa'ee isaatii fi hedduun cinqamaa jira. Namni bakka inni jiru sanitti sababa kiyyaan akka inni waa ta'u hin barbaadu. Akka inni miidhamu hin barbaadu. Akka inni achi taa'ullee hin barbaadu. Yaa habootii waa'ee murtiitirraa akkana jettee dubbatte ani hedduun keessa kiyyana cinqamaa jira. Waa'ee murtiitii wajji wal qabatee jetteeti miseejii ergiteef Ambar Aborashiidhaadhaaf. Bakki inni irraa deemuu qabu kan isiin jette suni Su'uudii mana jiru rakkatee jiraadha. Khabiraa biyyarraa duraan anaaf baasee hedduu ani irra dubbachuu waan danda'u jechuudha. Sagaleen kun sagalee osoo an biyya jiru guyyaa gaafa jalqaba laayif irra dhufne. Murtii amma siifan namooti guutuuf hin ati isii miti bar murtii guutaati harkaa qabda. Rabbii jeenaa kan rabbii maa jee tara takkana kan yaabo taruma takka rabbii maa jee. Maali isii kannan isii kannan Keessa wanni Itoophiyaa suudii jaamu takka maqaan dhaabne manni kiraatiin jinni wanni kannan suudii jaame. Maali rakkata? There is no Saudi wanni jaamuchi keessa jiru. No obsaadhaa isa. Amma maaliif ifi suudii irra deemna? Maaltu laal gurbaan kuni dubbii oggulaa qufadu dafee keessatti darba. Namni Suudii jechuun jiru hin jiru. Suudii jennee rakkina isaa kana namni isiin irraa. Amma micaa'uun dubbatu hin dandeessu jee namni ammaa nama sulaa dubbatu. Ambarii kanneetitiin murtii guutuutti deebi'a. Dubbiin amma dura waan kana explain haa godhamu. Waa'ee Ambar waa'ee. Aborashiidhaa explain nuun feesisu dhageenyee jirra. Okay, himmaa gaaggus nuti murtii irra deemnee jettanii. Qaceelloon nu gale explain nuun feesisu afaan Oromootiin akkuma anjee akka Khaliifoon jeessanii kabiraata kan jiru. Yoom fixatta? Mera naa deebi'aa dhabeewu fedha. Akki jette Khaliifoo irra deebi'aa waan isin jette yaa haboo jette. I'm really worried about murtii. Waa'ee murtii kanaa jecha hedduun rakkachaa hedduun cinqamaa jira. Naaf jecha because of me I don't want to do akka wanni takka happin isarratti ta'u hin barbaadu because of me wanni takka akka isarratti uumamu hin barbaadu waa'ee kiyyaatiif jecha akka isarratti uumamu hin barbaadu ammas namoonni bakka inni jiru sanitti waan isa godhuuf deemanillee hin beeku waan kanaaf jecha cinqamaatiin jira yaa habootii yaa jettee sagalee si ergite as keessa Itoophiyaan hin dhaabamne Suudiin hin dhaabamne wanni takka hin dhaabamne waa'ee murtiitiif jecha cinqamuu si ibsiti. Okay.
هيادي بوينتين تي يقطون تان اتفوفا بك خلاص نوغل ايه ميوت غرا دبر شيدا غافيني ناني امبر غافد دي مرتغوتو غديبو وديم امبر غافين سي غافد wanni ati bakka tanatti murtiguutoof sagalee ammaati san sagalee san sii waraabeemi أنا ورابتي sababaan ati waraabdeef maali? sababaan an waraabee fi gaafa murtiguutoon osoo inni biyya jiru jechaadha. Haboon na bilbiltee akka jette sababaa inni dubbii tantee gabbahee dubbatetti mucaa namaa ajjeechaaf barbaadanii naan jette. Haboon jannaaniin jeeni isiin telefoona bilbiltee natti himtee jechaadha. Eegas booda bulleetiin murtii gaafadhee rakkina tokko keessa ture inni explain natti goonaan haboon jeen akka malee wanni isaa kun na yaachisee jira. Sababaa kiyyatti rakkinni kun akka isarra gahu hin barbaadu mucaa kanaa. Je'eetiin haboodhaaf voisii san dhiisee fi jecha. Lammadaa ammoo voisii lammadaa keessiin amma isin dhageessifte kan ammoo matool qabaa isaan godhan san irratti. Eenyu jalaayi ajjecha eenyu jalaayi. Aborashiida please hafidhattu please. Ummata akka jette ummata arsiitiitu mucaa ajjeesuu deema sababaa dubbii ati gabbaatee dubbattetti jettee haboon sababaa san irratti kan voice message kana dhiisee fi jecha taakka. Lammadaa ammoo guyyaa isaan mata ol qabaana godhan sanii guyyaa saniin haboodhaaf galatoomii hedduun gammadee jira waan isin gootan kan irratti dubartoota sappoorti godhuu keetii fi waan isin hojii isin hojjechaa jirtan waa'ee ramadaanaatis hajjattan hundaa'u waan hundaanuu anis isin biraan dhaabbadhaa tanaafuu naa galatoomii haboo galata galfachuudhaan voice message isii record godhee isii erge ajaa'ibaanillee galatoomii je'eenii jechaadha. Sallam kabiraa ammoo waa'ee doolaara kuma tokkicha kana yooniin ani murtiidhaaf daayirektii erguu barbaade akkaawuntii murtiiniin qaba yooniin barbaade daayirektii isaa erguu niin danda'a wannummaan ani su'uuditti naa ergamu su'uudirraan dagana dubaayitti ergamee dubaayirraa gama su'uudii deemuuf hin jiru. Okay. Kana akka naa hubattaniin barbaada. Galatoomii.